dhugaa rabbii jechuudha. Yeroo tokko jechuudha irraa namalee akkamitti akka kaanu beeknu mudannoo gosoonni itti maanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtan of eeggannoo cimaa akkasiin gootan abdii guddaan qaba jechuudha. Narraa akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Asumaan immoo laayivii seenadheen garee gadhiifame laannaan ta'e jechuudha. Kanaaf ananidha. Innaa jechuudha dhugaa waaqayyo wanta eegnetu naquun nameen har'a jechuudha. Wanta eegne naquun nameen dhugaa rabbii takka naquun nama jedhee wanta yaadne jechuudha. Maal aseetan dhugaa waaqayyo isinitti muraan qaa laayii godhee isinitti bannaatti garee tokko jirti acha naqaa saatii maleetti seenaa. Innaa jechuudha. Akkuma namaa galgalaa narra feeni. Galgala saatii saddeetii walakkaa ta'a gisee narra feeni. Adaraa keessan dhugaa waaqayyo. Adaraa keessan of eeggannoo cimaa taasisaa. Saatii saddeetii walakkaa ta'a yeroo irra feeni. Baay'ee tokko dadhabee tanan jechuudha. Mucaan narraa rafuu dideetiin achiinanii naannoo saatii 10 keessa hoggaa ta'u jechuudha. Balballi irratti qwaaqwaa'e. Inde maaltu saatii kana irratti ofuun beeku bakka sammuu koo burjaajee jiraanii. Achiinan ka'ee tanan barrii kana jalaa bane. Gaafa barrii kana jalaa banu ishii achiin dhufteetu jechuudha. Akkasitti dhuftee mil'atteetiin na laalteeni. Maali gaafa barrii jalaa banu waan biraa osoo laalle dhuftee bakka ciisicha koo laalteeni. Maal yaaddeetiin jedheen. Waan biraa laalle dhuftee bakka ciisicha koo laalteeni. Achiin maal laan jedheeni. Gaafa nani maalla jedhuuni homaa jettee duubatti deebiteeni. Gana gaaffinati ta'ee jechuudha dhugaa waaqayyo baay'ee na heetanan ka'ee taa'ee deebi'ee tanan ciiseeni. Achiinan saatii 10 gaalaa saatiin kun deebi'ee ciiseeni. Amma immoo saatii 12 mataa ishii. Saatii 12 mataa ishiitti dhuftee ammas qostee ammas hirraftaanaan jette. Eeyyee jedhe baay'ee qorramoo agartan silaa sammuuna kan akka malee qorraa jiraanii. Hirraftaanaan jette eeyyee jedheeni. Achirraan ishiin kochuudha dhugaa waaqayyo kootu naan jette kaa achiidhaan baay'ee naan jette naan bahee kaa gizeedhaan bahu maal gooti beektanii mana kanatti jechuudha waan ta'e facaaftee baateeni. Yesus Kiristoos maal yaaddeetidha waaqa gaaffii guddaa tokko natti ta'eeraan waasaa beeku malee jechuudha. Achirraan ishiin koo baay'ee naan jette bahee dhuftee waan ta'e harkatti waan ta'e baatteeni facaafteetu baateeni achiidhaan hin deebi'ee tanan kadhadhee deebi'ee ciiseeni. Anumaa tokko nagarreeni barii kana jechuudha. Saatii 2 walakkaatan kan irri barraa toonu lafeen kaane ammas maal gooti beektanii na lallaaltiini. Maal akka ta'e hin beeku na lallaaltiini. Yoon akka nama darbes suuta jettee duuba koo na laalti. Yoon akkas gad darbes suuta jettee duuba koo na laalti. Naante maal lalaati dhugaa waaqayyo gaaffii guddaa natti ta'eeraan maal akka ta'e hin beeku bakka achiinan jechuudha. Amma kursiinaa kennee jettee shedee tanan shaayii fi daabboo kenneefi shaayii fi daabboo shidhaa kennee tanaan waan dheeraa kun olaasan kaayiramayyu kana jechuudha. Fidadhee tanaanii mastaabitii kana waladhee tanaan asii dhufee suuta jettee dhuftee na laalteeni. Maal akka ishiin irratti eegaartu hin beekun. Lakkaa isaanii afaanii sobanii malee keessa isaanii baay'ee marsiidhaan naan ta'e daraa keessan of eeggannoo cimaa teessaa. Keessattuu maal isinii jechuu barbaada seetan. Akka amantii keessanitti uumaa keessan kadhadhaa dhugaa waaqayyoo ta'e. Ani garuu jechuudha ammas akka guddaatti na eegaarti maal akka ta'e hin beeku malee jechuudha. Dhugaa rabbi akka jiru agartuu waan sana ajaa'ibeetuma malee. Innaa jechuudha akka waan adda wayiitti na eegaa jirtiini. Maaltu akka gooteettu maaltu akka ta'u hin beeku. Sanuummoo kanarra darbee jechuudha dhugaa waaqaa mana gidduu kan akka malee mana babbareechaa jiru maaltu jira na keessummaa dhufanaan jette. Keessummaa eenyu akka dhufu maaltu akka dhufu hin beeku keessummaa isaanii jechuudha. Innaa ammas ol baatee na eegdi ammas gadi buutee na eegdi. Amma immoo suuqii dhaqxeeni harki koo kun baay'ee na ciccitee jiraanii. Waadi gilaabii naa bituu diddeetiin. Gilaabii naa biteen qarma kan hin ta'e madhaanii naa bituu diddee gilaabii. Amma gilaabiin sii bitanaan jetteetu baateen kanatti viidiyoo isinii waraabuutu taa'e dhugaa waaqa jiraata asa dhugaa isinii jedhaanii. Lakkaa isaan afaan isaanii jechuudha. Afaan isaanii malee keessi garaa isaanii bexaam itti marsoota jennaan dhugaa waaqayyo isinii jedha. Maal isinii jechuu barbaada seetan. Dhugaa rabbii isaanii nama galaafatuuni suma dhugaa nama galaafatuuni garuu kana keessatti inni guddaan ati yoo jabaatte uumaa kee yoo kadhatte jechuudha waan tokkollee sin godhan waan tokkollee dhugaa rabbi inna amma ijoollee baay'ee dhugaa waaqayyo isinitti muudhaaf ijoollee baay'eeni yeroo darbee muudannoo mucaa tokko isinitti meeraanii waggaa 8 wajjin ta'aniitu dhumarra wanta ishii goote jechuudha inna ijoollee baay'een tisiquuni madaamii isaaniitti nama gaariidha. Bakka afaaniin gaafa haasoftu hin dhungatti maal gootitti suquuni garuu jechuudha dhumni isaanii
dhuma isaanii irratti jechuudha yookiin wal lolanii yookiin wanta taanii gargar bahuuni maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa waaqayyo isinitti maali bakka waan ta'e taanii gargar bahuuni anama wanta isin ajaa'ibu jechuudha takka guyyaa tokko jechuudha hojjedhu kana godhi sana godhi tasuma afaan isheetti dubbatee hin beeku tasuma jechuudha tasuma ofii godha jedhaanii yoo argatte qursinaa kenninaa jetti kanaan achitti yoon kenneef nyaattiin yoo dhiste dhaqxee yoo jiraate nyaatti yoo dhabaaf dhaqxee ciftiin kanaan achi jechuudha dhugaa waaqa jiraata bakka homaa isinitti mun danda'u guyyaa tokko hojii hojjedhu naan jettee hin beektu lakkaa isaanii deemaniitiin gara dhumaas galaafatu ka deemu dhugaa arbi ani wanna fedhatoota isaanii namanoo durattu ani wooma mana kana keessa jiru yoo jechuudha isaan namanoo takkaa nyaarri koo hiikameen beeku mana kana keessatti nyaarri koo siireesii ta'eera deemaanii bakka isaanitti dubbadhu nagaadhaa yoo jette nagaa kanaan achi waan tokko isaanitti dubbadhu hojii koo qofa garuu isheen immoo yeroo hundumaa nafaan haasa'uu barbaaddiini taa'ii faanaan jetti kootu televezyiinii faalaaletti maal jettiin hin barbaadu wanta akkasii nan taphacha'u siin fedhus bakka haasaan faanaan qabu waan isin ajaa'ibu haasaan isinii galee garuu lakkaa isaanii gaafa sitti siquudhaa fi gaafa ati isaanitti siqxu waan addaa wayiif siif qopheessu amma sa'aatii 10tti namni halkan keessa sa'aatii 10 jechuun ani rafeera isaanii waan jedhan hojiirra noolee waan ta'eef namni sa'aatii 10 dhufee namatti qosoqosaa barrii sanuma hafu ani dhugaa waaqa waan tokko yaadneen inde jaarsa ishiitti natti shakkiteetidha jaarsa ishii barbaacha jirtee moo tamin jedhee garaa kootti lakkaa ishiin sa'aatii sun otoon ani dafee ani immoo hirriba amma fedhe toon lafee reef hin gatuuni otoon ani sa'aatii sunitti jechuudha nama rafee of gateeru ta'ee nama dhaga'u baadhee raadhee jechuudha sanuu balballi kun qulfii hin qabu qulfiitti godheen beeku tasuma jechuudha silaa waan biraa jira ture isinii galee innaa maalaan isiniin jechuu barbaade seetan hamma fedhellee hamma fedhe wanta fedhellee osoo ta'ee jechuudha wanta fedhe osoo ta'ee hamma fedhe si jaalatanillee hamaa si yaaduu dhiisan keessattuu isaanii kan nama miidhu si jammar immoo bara kana namni nama miidhu fakkeenyaaf namni tokko gaafa si lolaa sitti dhufe yookaan si arrabsaa maal jechaa sitti dhufe atillee beekta ofirratti eeggattaani namoota akkasii nama jechaanis sitti darbachaa uleedhaanis karaa reebicha garaagaraatiin si loluu dhufanii inni eeggatta ofirraati xalaata keetiin eegda nama akkasii garuu immoo nama giftii koo maaloo koo eenyu koo maaloo koo jedhee gara kee dhufu immoo jechuudha tasumaa eeggachuu hin dandeessu nama akkasii ofirraa eeggachuu hin dandeessu erga miidhamtee kaatee of agarta isinii galee erga miidhamtee kaatee of agarta malee tasumaa eeggachuu hin dandeessu nama akkasii kanaaf maal isinii jechuu barbaada seetan hamma fedhe madaamiin keessan hamma fedhe gaarii haa taatu hamma fedhe wanta fedhe siif haa gootu keessa garaa kee mistira kee baastetti ni mati dhugaa waaqayyo anaa nama jechuudha yeroo baay'ee mana ijaarrattee maal godhattee attam goote birrii kee maal goote naan jetti mafii jedhaan hin jiru jedhaan eessa jira birriin jedhaan fakkeenyaaf amma birriin anasiitti gara Itoophiyaatti ergu birrii meeqa fayyattee naqafatti dhugaa waaqa birrii 15,000 faan jedhaan isinii galee malee takka birrii 40,000 birrii amma kanaa jedhee afaan kootti dubbatee hin beeku maalan jedhaani birrii 15,000 zarazaramaa kana jedhaan akkamitti kanatti zarazarama jetti kanumadhaan jedhaan akka odeessan akka asitti odeessanii miti mootummaan irraa kutatan jedhaan gizee meeqa mana bitattee yeroo tokko faa wanta sin ajaa'ibu jechuudha obboleettii ishii deemtee turteeni obboleettii ishii Itoophiyaa deemtee turteeni torban lama ta'anii galan ijoollee 3 ta'anii 4 ta'anii deeman ishii fi ijoollee ishii 3 ta'aniiti maalaan jetti beektanii dhugaa waaqa osoo hin jette daa'ima kana qabaachuu baadheera ta'e silaatii wajjin hin galle mana keefaan si ilaalanaan jette inni jaarranne jedheen ani tasuma maaliif kan kana jedha beektanii keessi isaanii sirrii miti kanaafanan godhadheera isaanii hin jedhuun yan nan barbaachisu isaanitti machuu ciitii garaa kooti
icciitii garaa keessanii itti bachuun hin barbaachisuuni. Hin barbaachisu. Sababni isaa yoo jechuudha. Hamma fireessoo ta'ellee siif yaadan kan gaarummaa. Siif yaadan. Geeta baay'ee tokko na ajaa'iban. Dhugaa Waaqa jiraataa siif jedha. Baay'ee tokko na ajaa'iban. Inti akkan duuf goote ta'ee akkan maal ta'u bakka ishiin goote bakka bitaadatti galee jira naan. Dhugaa Rabbi Yesuus garuu inni guddaan maala lafa jiranitti Waaqayyoon kadhachuudha. Waaqayyoon yoo kadhatta ta'ee dhugaa Rabbiiti garaa qulqulluu laphee qulqulluudhaan Waaqa keetti siqxa yoo ta'e laphee qulqulluudhaan hojjetta yoo ta'e jechuudha. Hamma fedhe maan ta'e dabarsee hamaatti sin kenna. Amma yeroo baay'ee namoonni wattaadarri gaafa lola deemanii yookiin ajjeesuu yookiin ajjeefamuu miti kan isaan lola deeman garuu jechuudha. Kana keessaati meeshaan akka fedhe isaan rukutee boombiin isaan rukutee taankiin isaan rukutee osoo dhagni isaanii yoo madaa'iyyuu akka fedhetti cincitamanii rukutamanii jechuudha. Kan lubbuun isaanii hin duune danuu isaaniitu jira. Sababiin isaa maaliif beektanii? Waaqayyotu isaan eeggatu. Hamma fedhe yoo cubbuu hojjetanillee hamma fedhe yoo needhanillee guyyaa isaanii malees tasuma waan tokko ta'uu hin danda'a. Yoo rukutamtellee yoo miidhamtellee waan fedhe yoo taate guyyaa kee malee du'uu hin dandeessu tasuma. Kanaaf ani akkasitti amana. Namni lolli amma fedhe sirratti haa ka'u. Qoricha isaa nyaachisan ittisaa godhan hadda baddabanis waan fedhe yoo godhan bayya macarrashaa isa dhumaa guyyaa kee malee tasuma du'uu hin dandeessu. Hiree Rabbi lafa kanarra sii kaa'ee ka'aati duutu. Malee namni waan fedhe sitti godheef miti. Amma namoonni tokko ijoollee tokko amma yoo fakkeenya amma madaamii isaanii yookiin tasa itti kaatee yookaan waan ta'e itti kennite akkamti yaadu bakka amma akkuma waan du'aniitti of yaaduuni. Miti. Guyyaa kee malee duutu. Garuu jechuudha. Har'a duuri koo taanaani guyyaa har'aa kana ishiin goote gochuu baatte. Sidii galee wanta fedhellee yoo goote tasuma. Karaan achi immoo osoo hin taa'ullee ta'a malee guyyaa koo yoo ta'e ooluu hin danda'u. Garuu immoo Waaqayyoo jammara gaafa naa uume akeeka wayii na uume. Guyyaa akkasii duuta jedhee waan akkasii lafa kanarratti hojjettadhee. Bakka lafa kanarratti hamma jireenya kee hamma kana jedhee kan arreenji godhee na uume Waaqayyo akeeka wayii na uume. Har'a immoo ajandaa baasee diinni immoo waan tokko na gochuu hin danda'u. Waan tokko. Kanaaf maal isin jechuu barbaada? Warroonni madaamiin keessanii jaalalaan isinitti dhiyaattee isin miidhuu barbaada. Keessattuu warri jaalalaan isinitti dhiyaatan bitee kee of eeggadhaa. Si miidhu isaan. Garuu immoo namni si jaalatu si miidha. Dhugaa Rabbi. Jaalala keessa miidhaa guddaatu jira. Kana hin dagatiina. Kanaaf warri immoo jechuudha madaamiin keessan osoo hin beekiin waan taanee irratti gootu waan taanee irratti yaaddu. Yaadiina waa'ee isaatu. Waan barbaadee fiddee isaa keessuuni. Guyyaa kee malee duutu guyyaa koo malee duudhee murteessi. Kanaaf hin sodaatina. Sodaatina. Ani amma tasuma waan tayyaalee ani dhugaa Rabbii isiniin jedha dursaa otoo nanii niitii kanaaf waan tokko akkasii gootee too jedhanii akka dhufeen akka kadhaafan. Garuu waan tayyaadameen argeen waan tayyaadne tasuma waan tayyaadne gaafa ijoolleen madaamiin keenya akkana nu gootee akkana taatee ani dhuguma moo sobanii maqaa ishee balleessu moo jedhaan. Dhugaa Waaqa isiniin jedha. Garuu miti laata. Keessi isaanii jechuudha. Keessi isaanii maxaanatti maas. Uffattee deemuu keenya jaalatan, nyaachuu keenya jaalatan. Akka fedhitisti kolfanii. Kanaaf ijoolleen keenya warra madaamitti siqxan of eeggadhaa. Bexaamitti of eeggadhaa. Hamma fedhetee ciitii garaa keetti himati. Waan hundumatti of qusadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa viidiyoon korraa kana fakkaataa irraa narraa baradhaa. Hin jirrammoo har'as nan jira boorsu nan jira darbee nan jira. Jira Yesuus sodaa tokkollee qabanii. Kanaaf akkanarraa barattan isiniin jedhuuf viidiyoo kana isin hojjedhee baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Turtii gaarii naa qabaadhaa amma viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Egaa akkasuma like subscribe share gochuu hin dagatina. Bye bye. Share godhaa like godhaa.